Artiin yookaan aadaan saba tokkoo fi eenyummaa isaatii fi lafa sabni sun dhufe kan ibsudha. Jechuun aadaa saba tokkoo keessatti aartiin baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa agarra. Kanaaf uummanni Oromoo baroota dheeraa keessatti keessaa'u afaan Oromoo yeroo seeraan dhorkame keessatti aartii Oromoo bakkaan ga'uuf yookaan guddisuudhaaf aadaa isaa guddisuuf eenyummaa isaa barsiisuudhaaf gahee isaan taphatan guddaadha. Kana gochuudhaafis lubbuu isaanii dabarsanii jiru. Yeroo ammaattis dhalooti haaraan amma isaanii danda'ame tattaafataa jiru. Warreen immoo tattaafatanii mana hidhaa keessatti guramaa jiranis hedduudha. Ammas bakkaan ga'uudhaaf hojiin isaan dhaabanne baay'een deemsisaa jiru jechuudha. Maaliif aartiin karaa ittiin karaa tokko miidhaa sirra ga'e ibsattu, haala amma keessa jirtu ibsattuu fi hawwii gara fuulduraattis qabdu dhaamsa dabarsitudha. Kanaaf keessattuu ga'een dargaggoota Oromoo shamarran dardara Oromoo irraa eegamu guddaadha. Kanaaf aadaa keenya guddisuudhaaf eenyummaa keenya ifatti baasuudhaaf hundi keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Bishaan raachaaf tapha hantuutaaf lubbuu jedhanii Otaaya ilmaan koo waliin mallisnaa biyyee shallee taanuu. Artistii Khayraat Yusuf waan hojjette waan guddaadha. Abdii guddaa qaba nama Oromootiif fuulduraaf illee waan guddaadha. Garuu itti hojjechuu barbaachisa. Takkuma zamanni deemuutti waan babbareedaatu as baha. Muuviin informationni dammaqiinsa. Amma fakkeenyaaf gaafaan ijoolleedha takka arban arkine jiruuti jetti. Garuu muuvii waan sinimaa keessatti arguuf jecha akkumaan arba san arkettiin beeka jechuudha. Guyyaan arbi dhufee natti haaree hin taane. Kanaaf jecha informationni waan jaba. Uummanni Oromoo waliigala Eastii fi Westiitti itti dirmatee waan kun akka jabaatu godhu. Yoo Rabbi jee Khayriyaat Yusufiin nutti dhufaa karaa Ameerikaa kanarraa haga dandeenyutti gartee akka bira dhaabbannee gargaarru afooshaan xixiqqoo fi gugurdoon haga communitiin bahutti yoo Rabbi jee hundi keenya bira dhaabbannee akka gargaarru muciyyoo tana isii fi fakkaata akka isiidhaa waan nama gartee waan Oromoo boonsisu waan nama dalagu kana akka gargaarru. Amma waan jalqabe kana Oromoon yoo deeggartee amma tadiidame yookiin soddomman dhufu keessatti kaampanii muuviilee guddaa takka ta'uu ni mala. Amma yoo kaampanii muuviilee san ta'u wanni ta'u taariikha calanqoofaa hojjechuu danda'ama jechuudha yookiin taariikha akka annooleedha. Amma fakkeenyaaf taariikha calanqoodhaan hojjenne yoo jiru biliyoona meeqaa miliyoona meeqa maallaqa barbaachisa. Fakkeenyaaf farda kumaatama barbaachisa lola calanqoo san agarsiisuuf kaameeraa gurguddaa barbaachisa gaara gubbaa dhaabbatee imija barbaada imiji bareedumina wanti isaan agarsiisuudha. Waan hedduu qaba wanni akka laffaatiin ati muuvii namni daloo kana beekuuf waan isaan sa'aa lama hojjetan isin daqiiqaa lama keessatti argitan.
hanqatan namni itti laffaa jechuudha. Kostiyooma huccuu barbaachisaa waan hedduu barbaachisaa. Sira jireenya seempoo jireenya keenya gabaabsu. Guddina afaan Oromootii fi miidhagina afaan Oromoo keessatti artiin bakka olaanaadha qaba. Kana waan ta'eef artistii teenya jaalatamtuu kabajamtuu akka cinaa dhaabbattanii guddina afaan Oromoo kan isin irra laffaatee yeroo dheeraa irra hojjette kana cinaa dhaabbannee haa jajjabeessinu. Maaliif uummata tokkoof murteessaan afaansaa murteessaadha. Guddinni afaanii guddina hawaasa tokkoo. Gadariin ta'ee reessanii reessinaa sibaneen ta'ee keessanii keessinaa hin seene. Natti gaatti wadhiisite. Oromo art and Oromo artists were major contributors to the Oromo struggle. Today, Oromo artists continue to pave the way and propel the Oromo revolution. It is important as a society to support and help establish our artists. Khairiyat Yusuf, an Oromo artist, a woman of many talents, will be heading to Melbourne, Australia to premiere her movie Sifan. I have confidence that the Australian Oromo community will welcome and support not only Khairiyat Yusuf, but all Oromo artists. Kana jettee isaan biratti kana haasofnaan siidhumatti beeku. Gaaf jenereeshin duruutti jiruu fi ammaas agartee ammaa jiru qabsootu jiru tapha wallee fi aadaa fi kana ofni jira hedduu advertaayizimentii agartee addunyaa keessa faa baasnee jira. Kanaafuu agartee beektaa amma laal artistii amma dhuftu sana agartee Khairiyat Yusuf jedhanii agartee Holiwud keessa agartee akka Holiwud agartee fiilmii gootu sana akka isin cufaatu agartee بلاد أبتني بلاد أبنو هيدا تاريخ هافلي أقرتي نمت كل إنجيل وكيسي أمنا خبازي خنا أقرتي فيلمي أكهول خنا وجين قلت ما أسينا ما أسلفتي أقول فتو أكدر قارو أقرتي دام سنتي دام ما صوتي Egaa yeroo tokko waan keetu naan galu. Naafuu galmeessuu jala. Tanaaf jecha yoo amma investiitti goone boru waan guddaa ta'uu mala. Garuu yaaduma qofaan ni jira miti isaan deeggaruu qofa osoo hin taane dhugatti uummanni Oromoodhaa wanni kun faayidaa yookiin asumatti hafnee uummanni muuvii jalqabee uummanni sabni biraa nu biraa hutee booda qabuu hin dandeenyu yoo arra nuti bira hin dhaabbenne wanni kun very importantidha. Artiin Oromoodhaa akkan guddanne jaarraa tokko guutuudhaaf mootummaa gabroonfattuutiin hacuucamee ture. Haa ta'u malee waggaa 25 dabre kana keessatti namoottiin xiqqaan ogummaa qaban artiin Oromoo akka guddattu carraaqee guddanii sifaan fakkeenya kanaati jechuun ni danda'ama. Artiin dhaamsa adda addaatiin dabarfachuuf nama gargaara. Dhaamsa gammachuu, jaalalaa, gaddaa fi lolaa kan kana fakkaatu. Yoommaan tana hawaasa keenya kabiyya jiru laalle walleeleenii fi fiilmichi irraa ba'u irra hedduu inni calaqqisu rakkinaa fi gadadoo uummanni keenya keessa jiruu fi hawwii isaan bilisummaa qabu. Butoon galaadhaa kuutata hangaraadhaa naagana yaalmaayyaa. Dhaloota ammaatii fi dhaloota dabre keessatti irreedduu uummanni Oromoodhaa gumaata guddaa godhan keessaafuu artistoonni jechuudha. Bara duraa galee ilaan gammaatti. Keessaafuu dhaloonni boodaa kuni gartee istaayila bareedaa istaayila Holiwuuditti warri gartee muuvii dalagaa jiru keessaafuu takka Khairiyat Yusufii fi hedduu. Kana gochuudhaafis lubbuu isaanii dabarsanii jiru. Yeroo ammaattis dhalooti haaraan amma isaanii danda'ame tattaafataa jiru. Warreen immoo tattaafatanii mana hidhaa keessatti guramaa jiranis hedduudha. Gubdu badantala haadha fakkaattu. Ammas bakkaan ga'uudhaaf hojii isaan dhaabanne baay'een deemsisaa jiru jechuudha. Maaliif aartiin karaa ittiin karaa tokko miidhaa sirra ga'e ibsattu haala amma keessa jirtu ibsattuu fi hawwii gara fuulduraattis qabdu dhaamsa dabarsitudha. Kanaaf keessattuu ga'een dargaggoota Oromoo shamarran dardara Oromoo irraa eegamu guddaadha. Kanaaf aadaa keenya guddisuudhaaf eenyummaa keenya ifatti baasuudhaaf hundi keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Ani aadaa koos nan jaalladha. Aartii Oromoo akka guddatus fedhii guddaan qaba.
nan deeggaras biran naabadha isinoo. Maatiin kiyya qabeenya isaanii saamamanii waan nyaatanii bulanii dhabanii rakkachaa turan. Fakkeenyaaf yoo fudhannee afaan alagaadhaa walaloodhaa fi yeedaloodhaan akkasumatti gartee muuvii adda addaa dalaguudhaan kan beekamu. Keenyallee gartee afaan Oromoodhaa gara diraamaatiin walaloodhaan akkasumatti illee muuvii dalaguudhaan afaan Oromoo eenyummaa keenya gartee mallattoo eenyummaa keenyaa guddisuudhaan nurra jira jechuudha. Kanaaf galanni guddaan gartee warra gartee siifan hojjeteef haadha qabuun jaa nutillee gartee waan barbaachisuun bira dhaabbanna ani siifaan hin deeggara ati yoo wajjin jirta. Kanaafuu akka ilmaan Oromootti artistoota bira dhaabbachuun dirqama tokkoon nurra jira. Ani akka nama tokkootti dirqamaa fi haqa akka Oromootti narraa qabdu sani Khayriyaat Yusuf bira niin dhaabbadha. Ati hoo? Haga danda'amutti warreen artii Oromoo guddisuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaa jiran bakka jirru yoo kan deeggarru taate hamilee isaanii guddisa jeetiin yaada. I stand with Artii Yusuf. Do you? Barsiisni nan garsiisni nan tutuuqi nan jiilera.